Atu ashama harka fuune jirra jirtu ijoollee Oromoo eegaan baga jiraatanii barnoota irraa keessatti barnoota aappii bilaash jechuudha. Zeenii, moobaayilii, sawaa, jawwii firii dalagu hunda aappii sanii irra isinii qabadhee dhiyaatee aappii akka jedhuudhaatti dalagu aappii hedduu bareedaadha. Gamanumaan namoonni hunduu akka itti fayyadamtaniin jaa warroonni shabakaa bilaash barbaaddan akka ajaa'ibatti isiniif hojjeta hin yaaddeenaa isiniin jaa isinummaa YouTube chaanala Maammee Jiituu kana subscribe gootanii karaa telegiraamaatiinis join goonaan guyyaa guyyaan aappii firii isiniif dalagu akka ajaa'ibatti argattuun isiniin jaa. Egaa daawwattootaaf hordoftoota kiyya kabajamoo aappii isa harkannaa yoo jettan aappii gamanumaan gara pileestoorii deemtanii pileestoorii egaa namoonni beekaa pileestoorii namoota hoyaa keessaa buufatu jechuudha. Gamanumaan pileestoorii keessan keessanii seentanii yeroo pileestooriin akkatti isinii banee gama gubbaa kanarratti bakka duwwaa gubbaa kanarratti sarchii itti gootan ni barreessan jechuudha. Maqaan isaa A guddaadhaan barreessanii A guddaa maa guddaa goonaan amma chaanaal VPN jedha. Kiyya asirratti duraan barreessee waan hin jiruuf jecha naa gabbaasee jira. Maqaan isaa kanaa jechuudha. Sirriitti qalbeeffadhaadha. Isaa kanaa achi booda an olaa baasu gubbatti kunuun gabbuusaa waan hin qabuuf jecha aappichi kanaa sirriitti akeekkadhaa isiniin jaa mallattoon isaa kana jechuudha. Egaa nama gabbuusaa waan hin qabuuf jecha gabbuusinaan hin jiru isin kana dura waan gabbuuftanii hin qabne jecha gabbuufadhaa jaa nama open jechaa jira asiini. Asiin seenee jaa tuqqee seenee keessa isaa isin agarsiisu. Keessa isaa walumaan deemnee haa ilaalluun isiniin jaa open jaani achi booda na dabarsee jira. Yeroo akkatti isinii baase maal gootanii isinii dhuftanii bakka sanatti update gootu. Gama jalaa kanatti isinii ni mul'ata jeetii yaada. Update bakkeettuun update gootu. Egaa sirriitti akeekkadhaadha. Jirtanii gubbaan utaaltanii hin deeminaadha. Update gootu bakka sanatti. Update yommuu isin gootanii gama gubbaa kanatti maal isinii mul'isa? Yeroo isin update gootan fayyammaa update godhee waan hin qabu jecha update godhuu nan barbaachisu. Update yeroo gootan sirriitti bakka sanatti adda baafachuu qabdan sirriitti. Update yeroo isin gootanii gama gubbaa kanarratti fayyamma 11.7 jedha. Asitti ni agartan jeetii yaada sirriitti bakka sanatti adda baafadha. 11.7 jedha asitti. Maali yoo akkanatti isiniin baasii yoo 00 ta'e isiniif hin hojjetu. Bakka sanatti fedhu lakkoofsa 10 isinii barreessu fedha lakkoofsa 1 isinii barreessu aappiin keessan dalagee saniin beeytanii jechuudha. Egaa update gootanii xumurtanii bakka sanatti dogongorinaadha isiniin jeetiin jira irra isinii deebi'e ammaasi. Aappii yeroo jalqaba gisee dura seentan yeroon isinii baase dura update gootu. Update yeroo gootanii nuti isin dabarsaa update godhi jaa isa update gootee booda ammas lakkoofsa gubbaa kana laallattu bakka sanadha sirriitti akeekkadhaadha. Bakka sanatti eega isinii baasee booda irraa deebitaniitiin gama gubbaa kan tuyxan gama gubbaarra haa jiru kana hin tuyxan kana halamaffarra jiru kana seentan jechuu mallattoo xiqqoo gama duraa kana jechuudha. Kasii xiqqoo dura teessu tana asiin tuyxanii seentan. Yeroo akkas seentanii as keessaa filadhaa jedha as keessa barbaadan jechuu kana moobaayiliin 60 ni jira. 39 moobaayilii 20 ammasitti moobaayilii 60ti moobaayilii 20ti zeen firii as keessa jira jechuun hundi isaatu yeroo akka ol deemtanii gama jalaa kanas ni jira. Sirriitti na wajjin daawwadhaadha. Hin jarjarinaa suutan isin garsiisa waan ta'eef jecha as keessa zeenii amma kun guutuun as keessa zeeniidha. Kun guutuun isaa zeenii jechuudha. Kun guutuun isaa zeenii isin ammoo as keessa barbaaddataniitiin jawwiin ni jira kunoo sawaan ni jira moobaayilii zeenii gama jalaa kanas kunoo moobaayilii wallaahi shabakaan aappiin kun hedduu takka jabaadha humna qaba. Amma asirratti ni agartan jeetii yaada zeeniidha. Isin as keessa barbaaddanii maa irra kaatanii zeen keessaa qabu zeenii kun sawaa firiirra barbaaddanii kaattan. Amma as keessaan moobaayilii riyaala 60 kaniin baatiin 2 dura itti fayyadamee narraa dhume jechuudha. San irra kaayee isin agarsiisu moobaayilii 60 barbaadu
keessa ol deebi'eeti moobaayilii 60 kunoo harkadheetiin jira jechuudha. Moobaayilii 60 keessaa moobaayilii 16 zarjaa all area ja firiidha jechuudha. Moobaayilii 60 harratti haa dha'u. Yeroo hunda'u ummatitti na dabarsee jira. Moobaayilii 60 asirra dhuftee naaf katafamtee jirti jechuudha. Gama gubbaa kan agartanii. Booda maaliin godhaa walakkaa kanaan itti bu'a. Walakkaa tanaan istaarti godha jechuudha. Yeroo akkatti moobaayilii sirreeffadhee dhufee booda irraa dhufee istaarti godha. Istaarti yeroon godhee kunoo seenu jiranii agartanii. Yeroo akkasii tuqee maal gootanii ammas deebitanii kiloos gootan. Kunoo arku jirtanii sa'aatii 23 naa kanne jechuudha. Sa'aatii 23 daqiiqaa 59. Akka ajaa'ibatti dalagame istoop jee jira. Kunoo ni agartanii istoop jee jira jechuudha. Shabakaan humna baay'ee takka qaba. Achi booda hisaabuu jirta jechuudha sa'aatilleen. Yoo sa'aatti hidhachuu feetanis yoo dhumtee asitti add time bakka eetu sanatti add time tana itti hidhattan jechuudha sa'aatii. Add time amma asitti ilaal connection jee jira connected. Akka ajaa'ibatti mayroo godhee dalaysiisaa jira. Aappiin kun hedduu takka bareedaadha. Irraa fayyadamaan isiniin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa kabajamoo aappiilee garaagaraa bakkan harkatti isinii fideetiin dhufa. Aappii shabakaa bilaash dalagu isinummaa YouTube chaanaala Maammee Jiituu kana laayik godhuudhaan sabiskiraayib godhuun hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan nu jajjabeessan isiniin jaa. Egaa waan hanga ammaa nu daawwattaniif galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa.